Raayidami fuudhuuf hin deemu. Fuudhuuf hin olfuudhu. Fuudhuuf deemta. Fatiyaan jirtu gaasii fuutu hin jirtu. Akkam taate? Akkanumatti. Ansiina dhorkaa fuudha? Siina dhorkaa? Baran yoo isin dhorkine kan isin Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hordoftaa daawwattoota keenya akkam nagii qabdanii jirtanii baga jiraattanii arraan tana deebinee dhufne waan hin dhufeef arraan tana viidiyoo kalee baar gadhiisisan irratti sanuma irratti dubbachuu barbaade kaleessan daraartuun haa galatoomtu gammachuudha gammanne nuti hundi gammanne gammachuu keessa silaa si wal fuudheen deddeemuu qabaa jennaan dhuma irratti wal fuudhinaan deddeemi jetteen wal fuudhe wal fuudhu sarara koon qabu garuu ani tana keessatti wal fuudhu keessa borus na fuudhii dhufaan jee na fuudhiin sanis dhuftee jirti dubbi bahar na fuudhu qaba bahar na harkachuu qabaa jette galannis bahariif deebi'uu deema ani galata namaan deebisanis hin dhageenye haa galatoomtu galata guddaa na bira qabdi na gargaarte takka gargaarsa guddaa namtichuma kana nurraa qabsiisuun sunu dhukkuba sammuu guddaa nurraa buqqiste daraartuun namni akkasillee hin jiru garuu ani wa'aada nanaytus nama hedduu jechuu jirtan wa'aada nanayitti baariin harkachuu qabaas jettee nannayin silaattanan maqaan akka hafte waan naa ta'u anumaaf filata takka baariin harkattu mashaakala kana anguma jiru keenya yaa'ima tana goonaa dhiisi jeetin dhaaba takka immoo hayyee naaf ta'a jeetin hayyama ani wa'aada sanis hin beeku nanayitte akka malee waan sanani waan biraatii malee ani bahariin jaaladhaa ni jettis jee yaanne barbaaddi jee waan akkana kana yaadus hin danda'u yeroo saniif daraartuun akkatti beeku akka biraati alaa kullaal waa hundaafuu arraan tana bahariin akkamitti ol fuudhuu saniifuu na fuudhi jettee as deebite jeetin yaada takka takkan keessaa baasuu barbaade ani amma na fuudhii sanii ani yaada sanii anumaafuun taane naaf ta'uufus hin deemuun ani fuudha sanillee niin sinni hayyamu amma dhugaa na gargaarte haa galatoomtu gargaarsasi dachaa godhatin danda'uun hin deebisaaf namummaa qabdi daraartuun nama hedduu rakkoo keessa nu baastee jirti amma hedduullee haasa'uun barbaanne maaliif na dhaggeeya kaameraa jabeeffadheetiin baariyaama hanga dhumatti dhufaan turaan akkasii hordoftoota kiyya kaameraa kee jabeeffadheetiin jira asii yaama gadiin baay'eetu jira asii yaame dubbii tanan gaafadha. Fatiyaan yaa'ee eegaltee rabshaa eegaltee nan injiina bahar Muslim Ese de Kedua peru de. Kedua peru de. Come vai scappare? Nana. Vai tinggal pada saya. Ati kale maal akkas godhachuun mee? Osuma viidiyoo ani viidiyoo irra jirraa jeetiin nillee dubbachuullee dadhabee kalee. Dhugaadha daraartuun galata guddaa nu biraa qabdi nu gammachiiste illee gammachuun sanii achi naafne kaameraa dura akkas tolfutee fi wanti jechuun maal jechuudha? Akkas tolfuudhuun san maali? Si wal fuudhu dee ol fuudha. Si wal fuudhu dee Fatiyaan na fuudhin jennee bar bahar na fuudhin aan deddeemis hin jette. Anaatu jeeneer. Anaatu silaatanii ol fuudhee qonya irra qaadee siin fiigee. Ni yaadachiistee isin dhumarratti mee na fuudhi rees hin jette amma. Anjama gooteere. Anjamaati dhugaa gooteere isin anjama yoo gooteelle. Akka maaltu maal ta'e? Akkas tol fuudhin san maali? Takkaa Fatiyaan ol fuutee beektaa? Ol fuutee beektaa? Viidiyoo irra moo? Viidiyoo miti zaayirattu takkaa ol fuutee hin beektu viidiyoo irratti dhiyeessu. Irraanfatte? Amma akkas godhuun san maaliin jeera? Si kafaluure? Naan kafaliif isin hin gaafanne yaraa. Tuuma maalirre? Naan kafaliif illee miti naan taane harakaan sadan dhugaa dubbachuuf. Sun itti xiqqaa ta'u? Adee Itti xiqqaa ta'u? itti xiqqaa akkami duba? Yoo itti xiqqaa akkami qonya irra kaa'atte akkami? Qonyee silaazaa shanjaan fiigaan oolle gadi. Baa isiin irraa guutan irra isii ol fuudhuun salphaa. Adee isii baasii ol fuutee laaltare? Ol fuudhee laalas maal qabu sun? Amma anjibaa miti beekamu. Anjama kumaan baan ollaa itti xiqqaa. Naan taane kalas.
Ani dubbiin naan taane. Siitee dhiisee sunaa si birattuu na deebise. Mijoota naa si deebise. Simaaf taate mijiyoon si deebisuun san. Saniifin kaadee viidiyoo. Si beekaan kaateef. Viidiyoo san ragaas taatee bararraa silaa kan mootummaa bira dhiyaatee haalli si fidee sen. Maal taatee bite. Tamaa haalli si taate sen. Si silaan ajjeese yoo ajjeese. Hanqaana nas keessaa ba'a. Arra fajaan adawwuu kee ture. Adawwuu yaa miti hin jenne adawwuu. Dugoo siin najisaan akkamitti si ajjeesisa. Ammaree maaltu maal ta'e mijoon tun ta si birattuu na deebiftee hin jee. Waada fatiyaa. Waada kana duraa seentee fate ol fuudhuun kiyya kayya jaana fuudhii wachuu jirti. Anaa fuudhu itti waada sina hiitati. Ta ol fuudhuti maal jedhu. Fatiyaa bahara booda gisee waan kana tumare bahara na fuudhu waada naaseen jettee afaanii buqqaafattee na gaafattee waada na hiidhaan. Yaa maam daa. Tawaadesi amma. Maal deeme. Laa baar tawaadesi dis tawaadesi anaafisii wal faama. Akkam godhe. Daraartuuni anaafisii wal faama. Akkam godhumoo. Ifaati ati nani dubbiin akkana hin geenye. Dubbiin akkasin geessu. Ifaa hundi siin nabar. Naatu fitatee na dabaltee dhufteemi. Waada na hiiteemi. Sis na hiiteemi. Sababa keetiin maqaan kiyya laal. Sababa keetiin maqaan kiyyaatu qabu lama. Maqaa kam kam kusta. Andaraartuu irraa dhimma hin qabu. Andaraartuu jaaladhu. Daraartuu fi awwal hin beeku. Sababa keetiin ammoo hamma duraatiis sababa keeti. Anda gawwan siin. Hamma duraatiis fatiyaadhiis maarree haa fuudhu baara namni naafilee hin godhu jechuu irrattiin amata guutuu sirra yaa'ee godhaa bee sababa keeti. Irra guddaan sababa keeti. Ni beektu. Akkasuma miti. Amma daraartuun dhugaa tola nu oolte. Nu dhufte. Hagara ta'umtu. Baariin jaaladheet. Sababa baariin jaaladhaa kanaan dubbiin takka kan dhufne. Tasgabbeessi. Qeeta naati akka beektutti akka fiddetti oofu. Tasgabbeessi waada sa waan nana ta'e. Kalaasii fi isii duubaan. Bakkaan duraan jirutti hin deebi'a. Eenyu? Ani. Bakka duraan jirtu maal? Bakkaan duraan dhufetti hin deebi'a. Wayi deefa deemta. Walfaamaa si. Amma deefa deemtu bar magaalaan xaaramtee bar deefa waan si oofuun qabu. Asiin tabiraa eegalachuu hin danda'u ammas yaa'an. Takka ne galchu. Anaafisi walfaama. Walfaama. Kalas. Waan biraa miti. Sababa keetiin ammoo maqaan kiyya kana hin dhawam. Takka hin dhawu maqaan kee. Anaafisi walfaama. Fuulaan gana barbaadde dhalaan ni beekta. Saniif jettee. Hangana irraati fuudha. Ammoon duraan fuudhu saniif jettee. Saniif jettee anuma ol fuudhee echisiise. Maal? Anuma ol fuudhu. Maal? Ni waamina harkatti raan? Waan ati si galteef san kamal. Beekan. Waa gaafsa waa. Ammaallee kan fadhu. Waa takka hin fadhu. Waada kiyya godaansii mogguus hin jettu san. Haa uummanni Oromoo guutuun. Gara kanaan maallaqa dhabbaasi maal naa baasti maallaqa? Baariin jaaladhaa jechuu deemte qas hin jaan san maaltu si wallaalchise? Wallaalee. Wallaalaan ala malqaa'ibii miti. Kan inni akkanatti sammuu kiyya keessa beeku waan isin barbaaddu. Na gargaarte maallaqa baastee bilaash maallaqa maarraa na baasteen obboleessiyya firatiyya. Rakkootiyyaaf nu rakkattee nu dhimmamtee namni rabbiif jecha obboleemmaa akkanaaf jecha nama ni gargaara dhuga. Ani sammuu tiyya kan keessa nama jira. Mungkin Oromoodha jechuuf nu gargaaruufi. Oromoof jecha nu gargaaruufi dhaggeeffadhu. Tamaam. Saniinsi ammas galan namni bar nama zaliqeessa kan deebisuun nima jirti. Takka har'a rakkoo ana siif baarmaan wal dabdanii waan akkanaa akkana maallaqa sana abbaasaa jee liqii na biratti. Galata qabdi galata hojii galtiif liqeessi. Amma tasanaas hin dhibin. Ati immoo daraartuun baariin jaaladhe jette jaalati kee qabdi jette. Fuudhuufiin ol fuudheen daraartuu. Fuudhuuf. Egaa ati amma dhimma biraa qabaate malee anaaf jaraatuutu bahee. Fuudhuufi. Anaatu isii hojii wal faama. Fuudhuufi. Na dhuftee rakkoo ta'e hunda na gaafatte naa goote anis amma. Fuudhuufiin ol fuudhe. Saniifin jaabar. Malee dhimma biraa qabaane keessaa bee dubbisa. Kalaas ol fuudhurraa hiitami. Fuudhuufiin deema. Fuudhuufiin ol fuudhe. Fuudhuuf deemta. Fatiyaan jirtu gasii fuutuun jirtu. Akkam taate? Akkanumatti. An siina dhorkaa fuudha? Siina dhorkaa? Baran yoo sin dhorkine kan ifin ajjeesa akkam? If ajjeese ofe maal if ajjeese siin bitaa? Kalaas. Maal if ajjeese siin bitaa? Anjimaa sitee. Siifiin bitaa maal if ajjeese amma? Dhugaan si godhe. Ammaan si bitaa maal if ajjeese? Siimi bar. Maal if ajjeese? Amma dubbitanaan dhufteemi? Ammaan si bitaa maal if ajjeese? Anjimaa sitti hin godhin. Fuudhuufi. Fuudhuufi fuudhi. Fatiyaan eeggatti dhaabbattee jirtu fuudhee akkasin amma immoo fuudhi lammata. Ayyee. Fuudhuufiin ol fuudhe. Si taate? Si taate? Naan taane. Naatoo kullee teessu. Akkam taatu? Akkan ta'e yeroo sallaaltu. Yeroo sallaaltu. Yeroo ta'u? Yeroo atis ni fudhattee kaatu san yeroo sallaaltu. Anarraan fuudhuu deemu. Deemu fuudhee ayyee. Arraan fuudhuu deemu. Fuudhee ayyee. Fuudhee ayyee. Kaameraa malee as galte. Kaameraa malee. Kaameraa malee. Kaameraa malee as galte. Maali? Kaameraa malee amma kaameraatti dhiisi. Kaameraan kamaali? Kamaali sila? Arra fuudhu deemtaami? Ka kaameraatti dhiisi. Arra fuudhuufiin deema kaameraan kamaali? Kaameraan akka tere kanas. Deem koota naafi deemee naatu tolchi. Aruusaafin deema. Akkasi. Deem koota naafi naatu tolchi aruusaafin deema. Ammoo deem fudhaa jettee? Baasni biraas ittiin bahi. Baasni qaba. Baasni qaba. Baasni qaba. Fatiyaan tan jirre kana fatiyaan amma jinnii jijjiiree moo insi jijjiiree siif beeka.
Wallah waraabuu jira. Dhaggeeffadhu. Fatiyaan tanumaayii hanga jettu. Hayyee. Tamam. Tantaalee ta'a dubbaa. Baasa biraa sibboota. Baasa kam. Baasa kan harkini sibboota wallah. Waasin takkaan. Anjamaa kana anjamaa kana goote. An fuudhaan fariisaatiin na dhorka. Amma si dhorku kiyyan si garsiisa. Ati na dhorka agarsiisa? Akka dhuftee hundaatti gisee futee maalaati? Maalaati? Ammoo. Hayi. Kanu gargaarteef kanu gargaaree jirtu ni fudhatee akkamiin? Tabiraallee naa dhuftu. Daawwattoota. Tabiraallee naa dhuftu tabaar jaalattoo jiraatti. Maalidhaa yaa? Fuudhu maali baarati maal seerrise? Maaltu seerse? Maaltu seerrise? Maaltu neerrise ma? Maal seerrise naabbe? Maaltu duraa irra? Naabbe. Amma anjamaa akka silaabee kaameraan kaayatee waan biraan sabe. Ani? Niin fuudhaas. Wayii fi gadda ol fuutee waan isin jeemi maali? Matu na biratti ol fuutee kaameraa dura deddeemtee niu. Ol fuudhee san booti na fuudhii dubaan jeeqa. Fuudhaan san. Dubbiin san. Laa niin fuudhaas kaameraa argeetiin niin fuudhaas hin jee. San kaameraan arge garuu tasaniichi dubbiin jee hundi dhugaa. Dubbiin dhugaami? Asii na baafachiisu siin na baafachiisa. Si birattis micoota naan na deebise. Ta kaameraa asii eegaan kaameraa argee asii immoo dhugaa nan jamaan godhe. Tasanii achii dubbuma dhugaati. Michi micoota naan si bira na deebise. Waan godhaa jirtu sii beekaa. Akkasii hordoftaaf daawwattoota kiyya. Anjamaan tun dhugaa taati. Anjamaadhaan. Dhuguma tun. Anjamaadhaami ammoo dhugaadha. Daraartuun magaalaa sana si deebisuun. Ati hordofneef. Tasiitiin na bidattee yoo daraartuun. Kasiitiin si bidattee yoo harmallaa maaliif boo'insa geessanii jaa? Ta'isii keessa boochi jaa. Kaameraa isaan jira. Tasiitiin na bidattee yoo daraartuun ogguu siin jettu hin garree. Laa dhaggeeffatu harmallaa du'an geessan jaa. Gammachuu viivis ni qaba. Isin tanuma keessatti. Dhaapulaakisii. Kayisii baate ni beektaa? Gammachuu anis ni qaba. Gammachuun teessinis tiyya. Waan dhuftee baate namticha si qabsiisaa jirte si hamma. Waan hin jiru amma gammachuun teenya daraartuu siin fuudhaa jechaati gammachuun dhuftimi. Daraartuu ni fuudhaa jecha. Obboleettumaan sii dee yoon fuudhee sigumaatii. Obboleettiin qabu siin fadhis obboleettiin obboleeyyan rabbi guutuun qaba. Wajjuun dalanneen obboleettiin fadhu jechuudha. Obboleettiin hin dalanneen dhiira wajjin hin dalanneen. Akkas daawwattoota keenya. Obboleettiin fedhu obboleettiin rabbi guutu. Obboleettiin hin fadhu. Ni hin fadhu. Oromoon guutuu obboleettiin naaf taate naaf gee. Tamaamayyee. Tabira mataa gubbaan kaasuun barbaadu. Akkasii hordoftaaf ta'u anjamaa ta'us dhugaa ta'us dubbii kana dhaggeessanii jirtan waan baharsee tanumaan keessaa baasuuf hin hangana dubbadde hanga viidiyoo biraatti walitti dhufnu assalaam.